السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا يوتيوب إسلام ما في أرمما شيكا كينيا وجن سجن تدر برتي واي نمما رتي هاسا ترى نمما وما كفار ربنا كن خبج إلمنا ما تيف كن شيكني نوفي بسني تراني أججني باين إلمنا ما تكني دربس دبني ترى إسلامنا كسيتي أججي أرمونيسي أكا عادات تدر namuma saba isaan taane amantii isaan qabne afaan isaan beekne iyyuu gaafa itti dhaqee ofitti hammateetii moggaasa kan jedhanuun guddifachaa kan jedhanuun fidee of godhee wajjiniin jiraataa ture jechuudha. Namummaadha walitti dhufuu akka oromummaattis akka islaamummaattis ni deeggarama waan jedhu akka waan irraa hubanne na fakkaata. Isa kanarratti humti dabaltan jira laata qabxiin. Wanni gaariin nama gammachiisu namni namaafi namni waliifi waan jedhamutu jira. Namni tokko amma waliin jireenyi dirqama ta'uun wal gargaaree wajjin jiraachuun akka namoomaatti dirqama ta'uun walii wajjin jiraachuu kana keessa gartee humni jira jechuu fil wahdati alquwwa jedhan wan tokko ta'anii wajjiniin jiraatanii utuu amantiin adda naman baasin utuu kutaan gargar fageenyi godinni adda naman baasin wajjin jiraatanii wajjin dhaabbachuun quwwaadhaa jedhama jabeenyaa jedhama tokkummaadhaa jedhama. Kanaafuu tokkummaan kun jedhan waan si ajaa'iburraa waan akka amantitti fudhannee yoo laallu nama bira darbee bineensa fayyadee jedhan tokkummaan. Bineensi garuu jiraateetuma nyaatee du'uudha bakka. Garuu ilmi namaa yoo wajjin jiraate yoo tokko ta'ee yoo wal gargaaree wal bira dhaabbate faayidaa inni fidu keessatti bineensinuu yoo isiin tokko taatee wajjin deemte bineensi sila isii nyaachuu deemu danda'ee humna ittiin argatu jedhan. Kana irratti gartanii duuba innama yaakulu min adhibi innama yaakulu adhibu min ashaati alqaasiya akka jedhan sanatti wajjin jireenyi gartee ilma namaa fayyada. Amma fakkeenya yoo aniifatti wal gaafanne waan saayikolojiidhaan namni hundi beekuu danda'u yoo namni amantiin isaa amantii islaamaan ta'in tokko ollaa kiyyatti ka'ee du'e namooma wajjin hin qabnu yoo ta'e wajjin jireenyi hin jiru yoo ta'e haaluma adda addaatiin yoon isa gartee dhiibee adda cinnee jiraanne ta'e namichi achitti du'e sun yoo gartee nama qabaatee nama isa bira dhaabbatu hin qabaatin bineensa nyaata. Gaafa du'aan isaa bineensa sitti nyaate fayyaan koo manatti nyaatama. Kana beekuun ilma namaarra jira jechuudha. Miidhamni tokko yoo isarra gahe miidhama isarra gahe sana yoo wajji dhaabadde miidhami lammataan dhufu. Kun garantiidha. Garuu miidhamni sun maaltu naan gahe inni kiyyaa miti waliin hin jirru jedhee yoo an dhiise garuu miidhamni ollaa kiyya barate mana kiyyatti siqa jechuudha. Kanaaf wahdaan kun harki taraa wal dhiqaa jetti Oromoon keenya manguddooni jaarsotiin harki taraa wal dhiqaa jenna. Harki taraa wal dhiqaa xurii walirraa baasa. Qoshaashaan achirraa silaa ka'ee nama seenu lubbuu nama ajjeesa. Harki wajjin jireenyi kun faayidaa arga. Amma harki kun waan barbaachisaa ta'e ni qaba. Harki mirgaa kun jabeenyattis waa dhahuuttis ni gargaara. Amma baaba gartanii harka rukunnee gammachuu keenya ibsachuu barbaan akkanan godhamu maaliin godhamu? Waliin dhahuu qabna. Harki kun lamaan wal ta'anii wal dhahuu qaban. Ibsa sana gammachuu isaanii sana ibsachuuf. Kuni fakkeenya ilmi namaa yoo wajjin jiraate haala wal bira dhaabbachuu keessatti amantii silumayyuu immoo diiniin keenya waan ajaa'ibaati waan na ajaa'ibu keessaa wamaa ja'ala alaykum fi diini min harajin jedhe diinii kana keessatti rabbiin waan isin cinqu waan isin muddu rabbi keessan keenya jedhe diiniin kun ammas diinii wal dirqisiisanii wal fudhachiisanuu miti akka ilma namaatti wajjin jiraachuu hin dandeenye jechuutu mafhumul mukhaalafaa waan jedhamu keessatti nuu ibsa jechuu maaliif inni kun ati yoo amantii kiyyan hordofin anaa wajjin hin jirtuu jechuun hin ta'u akka namaatti wajjin jiraachuu qabdanii waan si biran jirre isa bira argatta waan isa biran jirre si bira argata kuni maaliif ilma namoomaatiin amma fakkeenya kanaa qubuma kana shanan fudhan quba kana shanan keessaa amma yoo tokko qoraatti waraantee dallanee ta'e qubni kaan gad hin jedhu goggogeetumaaf yoo gajjechuu barbaadde tokkittiin keessaa ol dhaabatte gad hin jettu daftee jechuu nama ispoortiidhaan muuxannaa argate malee quba tokkicha kana gad dhaabdee gajjechuu hin dandeessu harki kun waliigalan waa qaban nama biddeena fudhachuudhaaf qubni tokkittiin hin fuutu walaa qubni lamallee hin fuudhu yoo waliigalan biddeena fuudhan yoo waan harka lamatti haajomu ta'e harka lamaan qaban malee lafaan fuudhamu kanaaf harki kun waliigalee haala wajjin jireenyaa keessatti ilmi namaa wal gargaaruu keessatti faayidaa guddaatu argama fakkeenya gabaabduu tokko sii kenneetiin dhaaba gaaf tokko sheekni saahiba kiyyaa tokko Ameerikaan deemaa jira jedhe xayyaara keessa osoo an jiru intala faranjii tokko na bira teessi jedhe afaan ingiliziin beekuu jedhan amma achitti maalii yaadadhe je ayata rabbiin gartanii wasaaya al-ashara jedhan wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama was sahibi bil janbi birruf arra ayanni kun naqabatte intala kana sa'a kudhan caala wajjin deemaa jirra maal isiidha godhuun qaba afaan beekeen gargaaru
maal ta'uun qaba jedhee tu'aan wajji jireenya ilma namaa kana argamsiisuuf rakkataa jiru borsaan wayii harkaa bu'ee jedhe. Wambariin ree xayyaaraa kun namatti dhiyaata. Isiin bicuu furdoodha gajjettee dhaqqabuu dadhabde jedhe. Shat jedheen gajjedee fuudhee kenneef jedhe argadhee chaansii. Mee waan dubbi waan ajaa'ibaati. Ayata kana hojiirra oolchuudhaaf amantii situu hin laalin jechuudha. Faayidaan ni fidaa yeroo agarteetu gudii. Jannaan amma sheekni waaletti isaa pookeet manni isaa doolaara 1,200 as keessaa qaba. Dawurii keessaa buuteettidha waalettiin isaa. Kabirrii qabduuf sun. Inni nagarre. Jaartiin amma oggunni fuudhee waa kenneef thank you very much ittee gammaddeetti. Amma inni borsatti achi buusee xayyaarri dhaabannaan ka'ee deeme. Yoo isin meeshaa fudhataa laaltu waalettiin qaallichaa achi jira. Qodaa ofii achi gattee waalettii kana fuutee amaamata qaban isheen hin beekamanii nama keessa akka nama maraateetu barbaaddu yuu jettee dhuftee dudduubeen dhooftee waalettii kenniteef. Amma isheen galgala sana bakka buluun qabutu waalettittiin kun hin jirre borsaan hin jiru duwwaan barandaa irra buluu malee biyya hin beekne keessatti. Namni namaaf dawaa walii ta'a jechuudha. Kun amma karaa hin beekamneen. Namummaa malee hariiroo biraan qaban amma. Afaan wal hin beekan. Amantiin jara adda. Afaan jara, biyyi jara, aadaan jara adda. Namummaa qofa wal fide. Hattaa yoo afaan walii illee hin beekne harkaan namni wal gargaaruu danda'a jechuudha. Tokkittiin itti sii dabala taayimiin keenya illee dhumaa jira. Hajjii waggaa lamman kanaa irratti mu'ujiza arge. Nama tokko nama Soomaleetii fi nama Paakistaaniitu waliin kifilii tokko gala. Ka Soomalee kunis Ingiliziin beeku. Paakistaanii kunis Ingiliziin beeku. Afaan silaa kuni ordoon beeku. Kunis Soomaleen beeku. Silaa sun adda fagoodhaa jiru. Waliin galuu, waliin nyaatu, harama waliin dhaquu, waliin deebi'u. Ollaa kooti immoo qaalicha afaan Soomalee kanaan wariyyaa Paakistaan mi'a taqaannaa maaniin kibaaf Soomaalii yaqaannaan jedheen. Situ Paakistaanii beekamoo. Isa afaan Soomalii beekaa silaa sillachuu Ingiliziin beektanu jennaan afaan tokko waliin beeknu jedhe. Eega guyyaa dhufneeti addan baane wajjin nyaannaa wajjin dhugna akkamitti waliin jiraattan jennaan waan nyaatu ishaaraadhumaan natti hima jedhe yoo dheebotes yoon harama dhaqe ana bishaan fidee dhufa jedhe akkasitti wal gargaarree gargaarsa ajaa'ibaatii miti ta ajaa'ibaa qananii keessa jirraa jedhe. Egaa daawwattoota keenya sheeka keenya rabbiin mindaa isaanii kaffaluu fi ilmi namaa namummaadhuma qofaan amantiin isitu adda ta'u biyyaan isitu adda ta'u. Sabaanis itti adda ta'u wajjin jiraachuun wal gargaaruun akka amantii islaamaatti ni deeggarama. Inumaayyuu yeroo garii dirqama akka inni ta'u nuuf ibsaa turanii bakka kanatti namumti fakkeenyaaf sabni isaa anaan tokko hin taane anamma Oromoo inni faranjii wahii yookiin Paakistaanii ta'e kufee asirratti osoo hin argee amantiidhaan isinaan adda. Innoo biyya kootii miti lammii kootii miti saba kootii miti jedhee dhiisuu hin qabu bira dhaabbachuu qaba. Inni kun amantii islaamaatiin ni deeggarama malee waan balfamu waan jibbamu miti waan jedhu nuu kaasanii akka Oromummaattis kanuma kan barataas guddanne aadaan Oromoos kanuma nama saba isaan taane afaan isaayyuu hin beekne iyyuu moggaasaan ofitti hammate kan ofii godhee guddisaa ture. Egaa kana sheekni keenya nu dhaamanii har'aaf sagantaa kan keenya asitti xumurreerra daawwattoota yuutuubii islaamummaa fi Oromummaa nurraan fagaatina sagantaa biraas sheeka keenya irraa daballee fudhanna inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.